السنة نفسه بقنا قاعد نفتني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عرفني وندي كيسانو نجرتو اوكي سربا واللسا إنو جدامت أجاي دندنا ولين شرتي قانا أما ستي سيناتي وليف دورسا اوكي شايد وغانترا مو شاي بورتينا ما باليسو ولينا كم بورتينا ما باليسو كم بورتينا ما باليسو كم بورتينا ما باليسو أوه مركانجلي إنجي فاتيكوني سسناكي يقول ركود رنكت ويرتو أنتي فلكني شيء all good ده سجلين سجل وايد كتلش سيماني نجري بنين سكنما أوه هذه كثير لك كورسين كيا سربا كان يدون زالت عشان أبا كم يوم كيك ولا سامكون thank you وجناني هاجلة توماني سلاس هايو مالي ولا لا هنكونو ما شاء الله باينا ما تطولو أبا كموسون كيكي مسجانا ظروفي نما قالتي فموك أبو قفات أبا كينيا وان فارسي فتنا 100% لايك نام نقابو مالتنا ويلي صوت أما سر بباسن كان يو إلالي كان أبيي كيبو كان بارتي برستقينا كيكو مالي كان انتين يدوين باسني ويلي سان هنگرو وسو سنة سنة نجرين أورومو ما قمتشو كابوف سر بكسي باسونسا thank you جناني ويلي سا دالتان شواد روباني ونماتين تالي هوتي يادو لا ما شاء الله ربين سان راحة زالتو كبسو كيسا تسكي قدانا مكابودا سو هنا بزنا ولين ترتي قد أزولي كون النرب سينا الرمني بودي في يونتان سينا الرسول نفني نما نرب سينا اوكي ciao جونتاي وري جونتا فروم ما قبدن يا كيد سنار سودان دا فروم ما قب ني فروم ما قب جونتا وصن سو هنا بزنا نار سيچولا مركانجلي إنجي فاتيكوني الناس إني كبور دكتور أبي أحمد الشو تيم غوفتين كده انت عندهم مليس انت ننزل اوكي انجي فاتيكوني Pengen sekalian semuanya
Nafur da sirvun da dabi. Ciao Junta. Jolle homoli fartani na arrabstu rabbin obsesni fakiyennu warreen arrabsaa jirtan warreen immoo gammachuu qabdan akka kiyya naabbatiin sirbichu afuura Juntaa keessa dhufe moo gidduutti. Okay. Waan isin jechuu barbaadu nama narrabsina nuyi diina keenya bakka itti warra galee likkeetti warra galee fi gaddan qabnu so kanaaf jennaan rabbiin obsesni fakiyennu warreen Juntaa fi intinitan irra sinii deebi'amu natti fakkaata xiqqoo ishee irra sinii deebi'een jira ashan hedduu natti tola dhugaa rabbi. Ciao Junta. Dhaggeeffadheen beekaruma dhaggeeffadhe. Ciao Junta. Injifatee gooni. Itti muddaan jira. Gangale injifatee gooni. Shayin komo akabbanau dawaan tinati wanti ibtana dawa nama uqqisu jechu. Okay, dawa nama uqqisu wanti ibsu kan gorate. Sesena ugarobi qosa miti. Qosa miti nato ajo. Qosa walinya tu sinyate gantoni. Bineensa kanama. Bineensa kanama simale nagare. Gila. Wallahi serba kan heddun zaalladha. Nubuun sadartudha. Isinirraan dheeressuu ammoo nantufa way beji anvaiti sin gochuun danda'u. Yaada kiyya osoo nasayin invite mo. Osoo nasayin invite mo. Oh my god. Ganaa balaa buusuu fan deema balaan jirra buusuudha kan deema sa'aatii kana garuu naman dharrabsanii isaan gorsamanii sin yaada. Ani madaamii raffisee malee dhufuu hin danda'u beektuu sa'aatiidhaan liivii dhufuu hin danda'u. Woy sharbiin narra kaa'u dide. Oh mirgaan galee injifatee goonni. Injifatee goonni. Maaf nama arrabsitu garuu anaan kan na dhufu. Borqiin kiyya kan jajaa fakkaatee jira. Mirgaan galee injifatee goonni.
Okay, asuma irratti nugaa booddeesin affeera. Hordoftoota beejii kiyyaa kan kaabaaf kan kibbaa kan biyya alaaf kan biyya keessaa ashamaa harka fuunee jirtu fayyaa keessanii annagaa gooti galata rabbii. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa bifa keelloo yookiin bicaa uffatanii warri deemaa oolan ija nu dhukkubsanii jiranii yaa zamaanuni hamma beeknu isinitti himna nun tuffatina please. Namni tokko amma fakkeenya haa fudhannu ijoollee Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti rakkataa jiran dirqama ijoollee sana baasuudhaaf dirqamaan nuyi waan nurraa eegamu dirqamaan ijoollee sanatti gochuu osoo hin taane garaa laafifannee kadhannee achi ergii ba'anii booddee waan hedduu jechuu dandeenya. Amma fakkeenya haa fudhannu nuyi deeggaraa Waa'ee warra jettan hundi keessaniif dhaamsa qaba dhugaa rabbiiti hedduu na ajaa'ibsiistus. Qabsaadha jechuuf haala qabsoo hin beektan. Akkaataatti namni yaadaan hinjifatamu hin beektan. Akkaataatti namni walii galu hin beektan. Namni sin keessaa ijoo qabu tokko ol ba'ee yaada bareedaa yoo dubbate ilaalcha bareedaa yoo dubbate isiniif Jawaariin ganee Kaafaawoo ganee ijoollee Arsii arrabsiisi akkas jettu. No kuni sirrii miti. Isin sammuun keessan kun furriitu guutee jira akkuma tokkitti sandaaboo isiniin jette dhugaa rabbi tokkichaati. Furriitu isin guutee jira malee akka namaatti osoo yaaddanii namni tokko dhaaba Kaafaawoo keessa ta'ee aktiivistii badhaadhinaa keessa ta'ee waa'ee Kaafaawoo irraa yoo dubbate badhaadhina keessaa gara Kaafaawoo deemuu jechuu miti. Bitamuu jechuu miti. Gadi fageessaa yaada yaa ilmaan mishineerii almuhim isin jechuudha. Sammuun keessan inspired ta'ee jira. Yaaduu hin dandeessanii. Tilmaamuu hin dandeessanii. Sinigalee dhaaba kamiifiyyuu sin bu'aa hin qabdan. Amma sarara shanee jettanii shanee mataa irratti baattan kana nuyi shanee hin jibbinu. Hundi dhaabni Oromoodha. Sinigalee isiniif deebii kennuufani malee. Har'asa shanee jettan hanga afurri isin citutti bara 2016 keessa waan isin jettanii shanee xiqqeessaa turtan akkasinitti daawud ibsaa gad deebisaa turtan tokkoon dulloota feesbuuka kanarraa isin nan beeka jechuudha. Maaliif isin fakkeessuu sanattis deemtanii fakkeessuu malee dhugaa rabbiitii qabsoo uummata Oromoo keessaa gahee tokko hin qabdan. Maaliif isiniinan jedhe beektu? Maaliif isiniin jedhe? Sanas fakkaachuu kanas fakkaachuu no namni kan qabsaa'uu barbaadu kan ilmaan Oromoof yaadu hidhamtoota aktiivist Jawaar Muhammadiif yoo yaadan humnaan ergii baasuu ta'e Jawaar Muhammad ergii hidhamee baatii meeqa isin yoo eessa turtan har'asa bicaa uffattanii dhaqxanii dirqama akka waan achi keessaa gadi baastanii tinettanii kana dura eessa turtan moo wayis isa sinii hiriira baataniif uffata gosa tokko uffattanii fi manni murtii Jawaariin sodaatee waan gadi baasuu ni fakkaata. Hundumti heeraaf seera qaba yaadama. Akkuma ruuza mana madaamii yookiin immoo qodaa mana madaamii yeroo miiccina osoo burcuqqoo miiccin saayinii miiccitan isinitti hin fakkaatin. Sinigalee hundumtiyyuu tartii qaba isinii jechuu barbaade. Sinigalee dulloonni akkuma Ahmed Boorishaa jedhe yeroo madaamii wajjin walitti tineettu aarii kee fiddee asirratti baafattu dhugaa rabbi mucaan sun ilaaleetii isinitti moggaasan warabbal kaaba. Tasa isin deemtanii nama fakkaattanii Oromoo tokko xiqqeessuu qabsoo uummata Oromoo laaffisuu malee bishaanitti naquu malee abadan gahee tokko hin qabdan. Gahee tokko hin qabdanii bu'aa tokko hin buustan. Sinigalee kanaan janaan dulloonni irraa bicaa uffattee oolte bifa keelloo uffattee oolte marti kee hayyuu keenya ni jaallannanii baasna jettanii iyyitu malee funyoo itti jabeessaa jirtan jechuudha jira kanatti. Funyoo takaalaa jechuudha. Kan hiikamuu hin dandeenye gochaa jirtan. Osoo isin jettanii akka mootummaan isiniin jedhe qeebaltanii poolisii Oromiyaa isin qabu miti tisiisa isinirra bu'iyyuu isinirraa hin kaasu. Isin amma mana murtiitti yoo isin of dhaaddattanii dhaqxanii likkii isin galcha malee isiniisa. Osoo jettanii teessanii Jawaar torbeerraa guyyaarraas qaniirraa hin qaxaramuuf jechuudha. Unuma baachuudha. Garuu kan itti jabeessaa jiru dulloota biyya Arabaa fi dulloota biyya addaa garaa teessee waa'ee qabsoo osoo hin beekin as baatee Jawaar jettutu mana hidhaa akka turtu gochaa irrachuudha. As baatee ofuma agarsiifachuuf jecha warabbal kaaba isheen kaanii lana ilaala akkanatti surree godhattee
biloozaas dhuftee waa'ee Jawaar dubbatti. Qaama ishee agarsiisuu dhufte malee abadan waa'een tiniirraa miti akkanatti teessee jechuudha. Isin galee of agarsiisuu gad baatu malee 100% Jawaariif quuqamtaniitii miti. Isinitti ni mana dhaggeeffadhaa. Isin galee namuma isin tuffattan sanatu namuma amma eenyu tokkitee san daaboo kan hin tuffattumte harka 5 isin caalti harka 5. Isin galee eenyuun arrabsitu isa doofummaa isheeti ebeluun kan arrabsitu garuu harka 5 isin caalti intallisuun. Dulloota kaafaa Jawaariin deeggarraa jettanii maqaa Oromoo balleessitan maqaa Oromoo nyaattan haala qabsoo hin beektan tasa gara makka deemaa jiru qabsoo hin beektan amma mucaan aktivistii YouTube qabu sun eenyuun maqaan isaa Tolchaa Huseen Maddaa sun ilaalchanii dubbatu sirrii jedhe yoo Jawaar yoo Abiyyi du'e yoo Abiyyi harka nafxanyaatti du'e Jawaarillee sekendiin ga'u kan du'u kunuma jiru. Inde bulchaan Itoophiyaa bari kan pirezidaantii muummicha ministeeraa ta'anii jiru way Jawaar way Baqqalaa miti. Ni beektu dammaqeedha dammaqeen moo'inyoon akka bokka bo'ee hojjetu ni beektu uummata Amaaraatis ni galee. Kanaaf jenna yeroo sana keessatti unkaan osoo eegamuyyuu Jawaar osoo eegduun taa'amee fi jiruyyuu nafxanyaan karaa kamiin akka isa ajjeestu barbaaddi. Unkaanii Abiyyi osoo hin jiraatiin miti Abiyyi waan jiruuf lammaa waan jiruuf iyyuu lubbuun isaa amma kana kan ga'e. Yeroon isiniin jedhu Abiyyi Jawaar basaastuu ta'ee miti uummata Oromoo waan jaallatuuf. Wayyaanee waan likkiitti galcheef jennaan diina hedduu qaba yaadama. Nuyi dulloota isinirraa akka keessanii fi waan hedduu jennee isin arrabsina. Garuu isiniif Jawaar iddoo tokkotti hin ilaalu nuyi. Isinii galee warra ruuza quufee as ba'ee hudduu keessan nyaatee intini jedhu isin ilaallee Jawaariin jecha tokko jechuu hin dandeenyu. Garuu isin Jawaariif bu'aa tokko buusaa hin jirtan. Dhugaa Rabbi tokkichaati. Isinii galee asuma baatanii saatiitti iyyuu hiriira ba'aa qeerroo kai akkas ta'e qeerroo kai kan jettu ati ofii kee ruuza madaamii nyaachaa jirta amma qeerroon kai akkuma irraa kana dhaqee qabamuu malee maa inni bu'aansaa maa inni tirfiinsaa mee atas teessee kaka ijattee nama kakaasta maashaallah isin warra aangoo farkaa qabu warra ijoollee kana yoo waa tokko mudate dhaqxanii atattamaan baasuu dandeessanii kanaaf jettaniiti as teessanii qeerroo kai Oromoo kai maa inni mooraa beeta mangistii keessa jiru siif diinadha. Akkaataa ilaalcha sammuu keessanii gabroomii waan jiruuf sammuun keessan kun mootummaa tokkotti amantanii nama tokko wajjin walii galtanii jiraachuu waan hin dandeenyeef jennaan namumti kaan bineensa fakkaatee isinitti argama bineensa. Isinii galee kun immoo furmaata hin argattan jechuudha. Sanaan ka'ii jettu inni sun inni ka'u sun jecha keessan hin deema dhaqee qelinxoo bu'aachumatti cirraashisaa daddabalamaa deema. Dimookiraasiin akka duraa miti amma isinii galee kanaafiyyuu. Ilaallachaa haasaa warra har'a shanii jettu bara 2018 keessa shaniin isiniif maal akka ture jiingii godhachuu hubadhaa beeka. Shaniin basaastuudha shaniin qabsaa miti shaniin akkas jettanii kan arrabsaa turtan isinii galee suura jiraa osoo hin nafin kan gadi galagashaa turtan tokkoffaaniin isin har'a immoo ani shaneedha ani abaawoodha ani akkas kan jettu inaaffaadha malee warra bilkaaba tokko shaneedhaaf quuqqamteetii miti. Tokko Jawaariif quuqqamteetii miti hundi mataa keetii asirraantanii kan jettu. Isinii galee garuu gama kanaan abadan furmaatan argattan deebiin argattan akkuma gabaa facaasaa dafinoo jedhamu kana itti yaa'anii wacanii waan bibbitatan galanii akkuma kanatti wacanii Facebook irraa antini hedduu malee bu'aa tokko hin buustan. Dhugaa Rabbii anatu isiniif hima. Isinii galee namni waan bu'aa qabu tokko yoo hojjete malee qamukkuyyiifan kanadha. Waan bu'aa qabu tokko yoo hojjete malee fayyuma chaapistikii dibatee as ba'ee nutti iyyaa ooluun isiniif iyyi keessan nuyiif maal nu fayyada? Bu'aa buusaan jirtanii bada bu'aa buusaan jirtanii Jawaar boriin bootaanaan an akkasiin ta'a sarqii koo kan ol hin baafadha kan jettu nadhoomee qaadgine Facebook irratti hayyee Jawaar hin baane amma ol baafat ture maraat ture dacheetu si liqimsaa moo samiitu si fudhata. Waan bu'aa hin qabne tokko asirra baatee dubbachuun dura Abiyyi akka Oromummaa isaatti akka mootummaa isaatti kabajjee waan sirraa eegamu siyaasa sirraa eegamu akka ilmoo namaatti haasa'uudha malee ol baatee haqqisa hamma qoonqoon kee tarsa'utti boosse dhiiga yoo boosse ilaalcha kaddaama maaltu sin daawwataa yoo akkanatti iyyitu sin amma dhuguma uummataaf sagalee ta'aa jirtu moo of agarsiisuuf jaarsa dhabdanii jennaan namni jaarsi dhiirri fuuluma keenya kana ilaalee nutti dammaramuudhame. Natti maa dhugaa Rabbiti keessan kun baay'ee na ajaa'iba.
heeraaf seera qabsoo nama wajjin walii galtanii akka dimokiraasiitti deemuu hin beektani. Waan koo malee namni ganda koo mootummaa ta'uu malee kana bakka gabroomtanii jirtanii isin dhugaa rabbi sammuun keessan gabroomee jira. Isin galee Oromummaa yoo namatti dhaga'ame yaada nama sana mo'achuu danda'u. Dhaabni ati waliin jirtu sun hojiin isaa bakka sana geessisuu kan danda'u qofa yoo qabaate malee ati as baatee kireemii dibattee malkii qabaattee arraba dandeettii arrabaa faristii taataniiti abiyyachi keessaa baastanii nama feetan sana beeta maal jedhama 4 kiiloo sana galchuu hin dandeessan. Isin galee dhaabni kamiyyuu akka hojii isaatti yoo dhaaba amma biyya bulchaa jiru kanarra kaafaawwan Oromoof waan bareedaa yoo hojjete waan biyyatti ceesisuu danda'u yoo harkarraa qabaate mooraa sana keessa galee akka abiyyi kanatti nama walitti fidee tokkummaa yoo ijaaruu danda'e saa bulchuu danda'a. Waggaa 100 bulchuu danda'a. Isin galee garuu isin du'een badaa akka uumatti namni biyya kiyyaa bulchaa Itoophiyaa hin taanedha rakkoo isin qabdan. Kana qofa rakkoo isin qabdan. Isin galee Jawaariif Abiyyi amma maali addummaan isaanii isin akkamitti adda gootanii ilaaltu sijjamarre. Jawaaris Oromoo, Abiyyis Oromoo. Dirqama dhalataa gandee kiyyaa ta'uu qabu bari Abiyyiin. Oromummaa isaaf hojii isaaf dirqama jaallachuu qabdan. Bakka dogongora isaatti immoo qeequu fi du'a isaatti gammaduu wal adda. Amma keessan yeroo mana hidhaatti bahuu dhiisee illee keessan qofaa miti Jawaar kan hunda keenya mana hidhaatti bahuu dhiisee yeroo qaxaroon irra darbamu jettanii as baatanii jechuudha. Hamma qoonqoon guuba keessan argamutti as baatanii nutti iyyitu. Garuu namni tokko Abiyyi du'e yeroo jedhamaaf jettu yeroo jennullee kun amma Abiyyi du'a namatti yeroo hawwitan unkaan nuyi miti rabbi isin gaafata waan kanarraa dhugaa rabbiiti du'a namatti hawwu sirrii miti. Isin galee Abiyyi isiniif yoo jibbaa qabdan sababa siyaasaatiin Abiyyi yoo jibbatan Abiyyi kan jaallatu kumaatamatu jiraachuu ni mala. Argitaniittus immoo isin galee soo kanaaf jennaan yoo Abiyyi achi jiraate aangoon isin hawwitan sun harka dhaaba keessanii yookiin immoo dhaaba isin deeggartanii galuu danda'a. Injifachuu danda'a. Garuu Abiyyi achi hin jirre dammaqeen itti darbaa hudduu kee keessa hidhee achi booddee Amaaraaf gomboo sittee bultachuudha naftanyaa. Hudduu keessa dhufte si bushachuudha. Qoosaan hin jiru akka ammaa kana. Isin galee osoo illee bakkeen itti bu'aa naannoo itti aanaa Abiyyi osoo ta'e yookiin immoo Jawaar osoo itti aanaa Abiyyi ta'e rakkoon qabu. Yaani jaratutti darbee nu busha jenna. Amma salphaatti aangoon Amaaraa harka galti jechuudha. Wallaahi mataa boowwu Abiyyi hin nawwu osoon akka keessan ta'e. Garuu hin beektan isin. Maaliif isin uummataaf sabaaf cinqamtanii osoo hin taane hinaaffaadha dhibbatti kan qabdan. Hinaaffaa qofa malee osoo tiingii gootanii ilaaltanii Abiyyoo waa ta'e Jawaar akkam ta'a. Abiyyoo miidhame Baqqalaa Garbaa akkam ta'a. Ammoo eessa jiru. Jarri kun illee osoo mana hidhaa osoo hin jirre illee haa ta'uyyuu. Osoo mana hidhaa hin jirres immoo waan tokko gochuu danda'u. Jarri nafxanyaa lafa keessa deemu akkasumii jechuudha. Isin galee karaatti nama miidhan hin beekamu. Soo kanaaf jennaan siyaasa keessa likkii godhadha. Please dulloota kan qaamni saalaa isaa jilba ga'u as ba'ee yeroo keessaa nyaatu as ba'ee saba koof hin qabsaa. Jawaarri hin deeggara kaafaa hin deeggara jettee dhaaba keessa hin fokkisiisin. Dhaaba kee hin fokkisiisin dhugaa rabbi kanuma isin himaan. Isin galee namni seeraa fi heera qabsoo beekuu fi yaadaan nama mo'achuu danda'u yaadaan tinidha malee callistanii akka keessan kana arboo shiriinsaa Abiyyi jibbitanii bakka gandaa biyyan itti dhalate jechan taane itti moggaastanii arrabsitanii maal jechuun humnaan deemuun kun garuma mana hidhaa sanatti isin haramee ilaalaa ijoollee har'a qabamanii qilleenxoo galan. Isin galee maal ta'a uffata noormaalii uffattanii sabartanii dhaabbattanii eegdan. Hudduu keessaa isin nyaata moo aangoo farqaa qabdu isin Jawaarii achi keessaa gotottanii baasuudhaaf. Moo achitti akka inni yeroo dheeraa turu barbaaddu. Akkasitti Jawaariin jaallattu akkasitti Jawaar achi keessaa akka bahu gootu. Uummata sammuu qolfii dhugaa rabbianii baay'ee na ajaa'ibsiistanii. Keelloo maa inni keelloon si jammar maa inni uffata keelloo uffachuun. Uummata bushti dulloota wallaayanii warri makaafaa hojii eeggarra jedhanii afaan bunu kana warabbil kaaba marra na jibbisiisanii jiran haawus billaanii feesbuukii masaniif jecha dhiisa yoon feesbuuka dhiisisnan xaffa shamanan dandeessisu. Yoo isin ilaali akkasumatti ol na tuqa fuulli keessan jechuudha. Mana dilna biraan jira ammallee naantini jechuuf jechaa jira wallaahi. Kaafaa'uu deeggarra jettanii kaafaa'uu keessan nama
kan kabajnu miiqqatu jira. Jawaar hundi keenyaaf hayyuudha beekaadha. Isin galee bakka dogongora isaaniitti immoo namni kamiyyuu dogongora yoo qabaate dogongora isaa irraa bilisa yoo ta'e ni ba'a. Akkam baane immoo kan gochaa jirtu dulloota kaafaa keessaa Jawaariin jaallannaa jette sa'aatii 24 abiyyi akkasii abiyyi diqaalummaa isaa koo diqaalummaa isaa si agarsiisaa jira. Gadi baatee seeraan ala waan tokko reetu qilintootti si darbaa jira. Poolisiin Oromiyaa dhugaa rabbii waan boonsaa hojjete har'a. Waan boonsaa kan seeraan ala deemu anatu caalaa baay'isu ammallee taanaan mana hidhaatti likkii galchee saniin booddee mana hidhaa sana keessaa baasuudha. Likkii galchee of barsiisee akkatti nama waliin deeman akkatti dimokiraasii biyyittii waliin deeman likkii galchee ka'ee mana hidhaa keessaa baasuudha. Isin galee kan itti jabeessaa jiru isinii Jawaaritti. Kan Jawaar akka mana hidhaa keessa turu gochaa jiru dulloota daaspooraa. Dulloota daaspooraa kunillee akkuma kana osoo mootummaan jechuudha wallaahi akka naannootti akka Saawudiittis Dubaayittis Kuweetittis kaa'ee warra daaspooraa sirraa iyyuu kana osoo mana hidhaatti galchee warra yeroo sana silaa hundumti likkii gala ture. Natsa Waa'ee fi madaamii akka kiyyaa argatti as baatee qeerroo akkana godhi Jawaariin bifa kanaan malee mana hidhaatti baasuu hin dandeessu. Akkana gochuu qabna. Maal gochuu qabdame? Maayinni furmaanni sirka jiru as baatee viidiyoo iyyuu malee Facebook irratti. Maayinni furmaanni kee? Na alaabuu shakilku. Garbi kan yeroon itti dabartee bari umuriin jira waggaa 35 olle kan na caalaa jibbisiisan jechuudha. Isin galee kan na caalaa intini jedhe. Kan abdii qudattee maal jettee nan qabsaa jettee intini jettu sagaleen jira kan qabrii cabsee akka bayeetti nama sodaachisu jechuudha. Subhanallah. Isaayyuu Jawaariin deeggarratti afaan bantee jirti. Jawaariin deeggaruun akkasitti mee ijoollee badhaadhina deeggaran ilaali siraata jira. Namoonni arrabsanii du'a namaa hin gammadanii. Isin galee dhaaba kamiyyuu intiniin jedhanii waan amni isaanii biyyittiif bu'aa buuse qofaa dabarfatu leebiirra ba'anii maaf hin hubattan isin? Maaf hin hubattan? Amma maaltu isinii jirame? Amma yoo kanaan hin deemne maaltu isinii jira? Dhaaba kaafaa innis hin jettani? Mararaa guddinaa yoo ta'e ofiifiyyuu dulloomee amma sagaleen isaa dhaga'amaa hin jiru miidiyaa irratti. Jawaar yoo ta'e mana hidhaa jira, Baqqee yoo ta'e mana hidhaa jira. Dhaaba kaafaa eenyume amma dhaabni qabnaa biyyattii nu ceesisuu danda'a kan jettan maaltu jira? Jaal Daawud Ibsaa yoo ta'e Jawaar keessan hiikkachiisee jira. Nun barbaachisu bilisummaan hin jiru namni jedhu baatiriidhaan haa barbaadu. Waraanni bosona jiru kiyyaa miti jedhee funyaan irra dhaabbatee kan farramsiise eenyu Jawaar. Isin galee hiikkachiisee jira. Oboo kan hidhatee jiru marroo tokkittiidha. Isin galee marroon immoo nama namaan deemuu miti. Nama of ta'ee deemu nama konfidensii mataa isaatiin deemuudhaan. Isin galee jijjiirama amma kanattiyyuu inni amanuu dadhabe bilisummaan ani fedhu yoo jiraate yoo dhufe malee qamalee wajjinillee taacaa kan jiraadha malee hin galuu jedhe inni akkadhu jedheera akkasi dhiirri. Isin galee Jaal Daawud Ibsaa nama dulloomaa fuutanii akka abjuutti hirriba kalkanii keessa jiruutti intini Jawaar hiiksise maal qabdu mee amma koo dubbiin keessan inni dhumaa dhaaba kana waliin deemtanii bakka dhaabni kun dogongoretti kana sirreessuu qaba jechuu qofa malee isin abadan namallee namni kuni akkanatti kana nu hoogganuu danda'a nama jettan hin qabdani abadan. Isin galee Jawaar suwachi bee kan dhaaba kaafaa wanti jechuun miti akka duraatti aktiivistummaa isaatti qaxxalee intini jiraata malee dhimma dhaabatti maktanii fi hin qabdani. Kana jiras jedhiidhaan hallayyaa buustanii ammas waan buustanii fi hin qabdani. As baatanii sa'aatii 24 Jawaar dhiyoo sa'aatii lama kan viidiyoo marraa 3 fa'aa kan deebi'ee waraabu jiran talakaa yeroo sana jirtu viidiyoo marraa 2 asuma baatu waa'ee Jawaar dhiyoo waa'ee Jawaar barii waa'ee Jawaar garuu faayidaa tokko hin qabdu. Faayidaa tokko buusaan jirtu. Iyyuu malee boo'uu malee isin galee akkasitti miti namni kan dhaaba isaa deeggaru dhaaba isaa moosisuu kan danda'u akkasitti miti hayyuu isaa tokko mana hidhaatii nuufaa ba'u kan jechuu danda'u seeraaf heeraan malee bakka namni tokko kana uffachuu qabdu jedhanii yoo isiniin tinedhan fuutaniisuma birrii mana madaamiin tinedhu saayyoo osoo maatiif maallaqa tokko ergitanii bu'aa qabu fuutanii suuqii deemtanii bicaan keessa maal isinii buuseme maal isinii buuse nama meeqa kunoo mana hidhaatti darbe malee na'an abbuu shakilkum. Uffata siraata qabu uffattanii osoo sammuu qabaattanii seeraaf heeraan tasgabbooftanii manuma mana keessan osoo teessanii Jawaariin eeggattanii gaafa inni ba'u nuyiif iyyuu gammachuudha hunda keenyaaf iyyuu gammachuudha. Isin galee akka waan Jawaariif intini jettu inaaffaan waan si guuteef qofa as baatee
bulgaata jechuudha hundi keetii wallahi kun marra na ajaa'ibdan isinan tuffadha yeroo tokko akka jawwaala cabsuudhaaf intini jettee dullattiin kan ilkaan keessan jirre eenyu culullee jettan saafaa ilkaan hin jiru barirra yeroo kofaltu achi galgaltee kofalti ilkaan irra hin jiru kaa sini galee afaan malee sammuu hin qabdan sini galee arrabaan farastii ta'uu fi hojiidhaan farastii ta'uun wal addadha sini galee kanaafuu jechi ijoolleen keessan kaafaa keessaa amma eenyu reeddi waan adamii fi tolcha hedduu nama ajaa'ibsiifadhu keessaa isaan tokkodha maaliif yaada bareedaa nama dabarfatu isin gantuu jettu gantuu miti isaan waan hubatanii yaaduu danda'aniif abiyyi iddoo kamitti jawaariif barbaachisa jawaar iddoo kamitti abiyyiif barbaachisa marroon iddoo kamitti abiyyiif barbaachisa jedhaniiti tilmaamaniiti haasa'an sana moo akka keessan dirqama namni ganda koo qofa akkana ta'u qaba dirqama ijoolleen ganda keessanii qofa jawaariin faarsuu qabdiidha isin kan intiniita maaliif sammuu keessan gabroomii waan jiruuf jechuudha isin galee akkas taanaan immoo nuyi kan wallaggatee jawaariif dubbatu harka meeqa jiraa miti yaakee qanii tokko baqqalaa qofaatti namni intinii dheebeeku jiraa hin jiru gandummaan qabnu kaanti isin galee nagaruu isinirra hin ilaalamu dulloota tokko jecha keessan miti ani fuuluma keessan ilaalutti na jibbisiisa dhugaa rabbi akkuma jecha keessan fuulli keessan fokkataa waan ta'eef namaaf nama walitti fiduu hin dandeessanis maaliif ollaan keessanii sabni biraa isin keessatti hin guddanne natti fakkaata isin galee akkasii miti garuu nuyi wal keessa guddatame saba kamiyyuu eenyummaa keenya barsiisaa akkaataa dimokiraasii isaatiin waliin deemne malee eenyummaa keenya qofa jaallachaa miti eenyummaa keenya osoo jaallannu osoo wanti ni jennu saba biraas immoo akkaataa dimokiraasii akkaataa seeraaf heeraan waliin deemamutti waliin deemama malee nama tokko akka bineensaatti dhaaba saba kamiyyuu balaaleffachaa keenya qofaa jechuun isiniin na waattu isiniin baasu jechuudha gabaabumatti so kanaaf jennaanii dulloonni yeroo keessan fixxanii akkuma Ahmed Boorishaa isiniin jedhe yeroo madaamni isin aarsitu ol ba'aniiti asirratti bulqa ushaashii masaanillee garatti hidhataniif garatti inti jedhaniin beekanii jedhe namni tokko ilaalee isinii hima wanti himu isin immoo dhuguma qabatamaa yeroo itti yaadu so kanaaf jennaan irraa of qusadhaa isiniin jechuun barbaada keelloo uffattanii isinuma miidha diimaa uffattanii isinuma fiidha isinuma miidha keelloo kan caalu sammuu bilchaataa qabattanii akkaataa kamiin achi keessaa ba'uu danda'a erginni ba'ee maal gochuu dandeenya osoo ittanii deemtanii isa amma namni tokko waan namarraa barbaadu tokko yaani akka kadhaatti waan sana kadhattee argachuuf jecha mataa gadi qabachuu qabda ergi argattee booddee waan barbaadechuu qabda osoo kadhattee hin argatiin akka barbaadde baraqqanuu bulga'uun hin barbaachisu yaa'uun biyyittiin dimokiraasii amma kan akka duraatii miti isin galee mootummaan Oromiyaa kan ramadame horii eeguu wayirreettii tiksuuf miti seeraaf heera biyyittii kabachiisuudha galee kanaaf iyyuu mootummaan ni jira isintu akka mootummaan hin jirreetti ruuza asiira qooftanii of keessaa baraqqantu malee mootummaan ni jira seeraaf heera qabdi biyyittiin kanaaf jennaan hamma filannoon ga'utti filannoo akkuma barbaadan eenyuun iyyuu filachuu dandeessu laakiin seeratti biyyittiin to'annaa jala waan jirtuuf seeraaf heeraan deemamuu qaba malee dirqama ati baatee uffata keelloo uffattee baqqeedhaan baastee fuutee gara manaa galuu hin dandeessu nan danda'a jettee humnaan deemte moo kunootis deemte qillinxoo ciisa jechuudha isin galee achitti ndawum tiingii goota achitti sammuu keessan isa doofaa jechuudha maniidhaa keessa yeroo galtan of bartu badiin koo maali jettanii mastaawatii akka nama mastaawatii keessatti namni of ilaalu akkanatti of ilaaltaniiti badiin kiyya maaltu as keessa na buuse maalan hojjedhe wanjala maal hojjedhe jettee yeroo sana sirroofta dhugaa rabbiiti dhugaa rabbitaan haqiiquma isiniin jedha haati ilmoo yeroo rukuttu dogongorte badii ishee sanarraa akka deebichuuf miti so namni mana hidhaa galu sirratee waan borii isaa qajeelchatee akka deemuuf malee badiif miti isin galee waan mootummaan hin jirre gootanii qabaa nagadhiisaa uffata kana malee uffadhu kana uffadhee ayyuu kiyya buntineedha hiikinniikta hay isin aangoo ergi qabaattanii hammarraa maaf jawaariin nuu keessan dirree mana hidhaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu ergi aangoo farkaa qabaattanii jawaar akkamitti keessan reegaa uffata keelloodhaan baasuu ergi dandeessanii jawaar ergi mana hidhaa galee baatii meeqaaf deemaa jira maaf hin baasee
namni kadhattuun akkaneen baraqqanu isinii galee nuyi amma kadhattuudha mana madaamii mataa gadi qabannee hojjetanna maaliif kaayyoo keenya boora sana waan beeknuuf isinillee kadhattanii mataa gadi qabattanii isinii galee mootummaan kun garaa laafees haa ta'u dhaabichi garaa laafees haa ta'u badiin isaanis immoo waan hin taaneef haa ta'u waan maraan iyyuu hamma isaan achi ba'anitti sabaruu isin barbaachisa. Isiniif Abiy Ahmed gantuudha. Isiniif Abiy Ahmed nama baratee miti. Ergiin baranni akkamitti to'annaa jala si oolchare akkanatti si anxalaaxalee. Ergiin baranni ergii bulchaa biyyittiin taane eenyummaasaa isin agarsiisaa jira. Irra caalaan keessan Oromoon hin kan na dabbartan dhugaa Rabbii Oromummaa kan himachuu kanan sodaadhoni ergamtoota wayyaaniiti. Ergamtoota wayyaanii kan obboleessa isaa wajjin badis toles Oromummaaf kan hin hojjenne. Harka 50 keessaa harki 30 ergamtoota wayyaaniiti haati koo aduutu. Nama sobee sabasaaf nama quuqame fakkaatee boolla obboleessa isaaf qootu. Osoo beektanii yeroo kanatti yeroo Amaarri ol isinitti kaasutti waliin immoo Abiy waliin dhaabbattanii Amaara boollatti galchuu qabdu turtan. Isin garuu inaaffaadha. Dirqama dhalataa gandakoo ta'uu qabaa bulchaan Itoophiyaa bulchaan naannoo mootummaa Oromiyaa jechuudha malee isin qabsoon kun akkamitti as geesse? Mooraa beeta mangistii kana keessa ilma abbaa gadaa jira moo ilma saba biraati jettanii xiinxaluu hin dandeessan. Inaaffaan keessan immoo eessaanuu isin hin ga'u. Waggaa meeqa isin ilaalle saba ganda tokkorraa tokkotti bu'u malee tokko faayidaa hin qabdan tokko. Isin galee inaaffaan eenyuun iyyuu hin guddisu. Namni tokko yoo barumsa qabaate barumsaan nama sana caalee argamuu danda'a. Yoo qabeenya qabaate qabeenya isaatiin nama sana caalee argamuu danda'a. Inaaffaa yoo ta'u borus iftaanis unuma hinaafta Rabbiin si xiqqeessa. Unuma hinaafta Rabbiin si xiqqeessa. Tokko jijjiirama hin fiddu jechuudha kanatti. Isin galee osoo hammam Abiy Ahmed isin gabroomsatee isa jala gabroomtanii jiraachuu kan maltan uummata Tigraayiif kan sagalee ta'u uummanni Tigraay beela'ee jira kan jedheef sagalee ta'uufaa jira. Uummata Tigraay diina keessaniif yeroo sagalee taatan isin diina keessaniif sagalee ta'aa jirtu Abiy Ahmed ilma abbaa gadaa akkamitti jaallattu inni yaannare. Maaliif nama adda baafatee hin beekne sun? Isin galee namni hundiyyuu waladda. Namni hundi yaadni isaa waladda. Paartii badhaadhinaa keessaa ba'anii Jawaariin arrabsanii jettanii isin Abiy arrabsuu hin qabdan. Nama Abiy Jawaariin arrabse sana akkamiin yaada tokkoon amansiisna jedhaati yaada. Hundi keessanii tokko taatanii ammoo. Hundi keessanii tokko taatanii. Isin galee har'a ani shaneedha. Ani abaawoodha. Shanee jechuun abaawoo jechuudha. Sirriidha. Abaawoo jechuun shaneedha ni beekna. Garuu gaafa bara 2018 keessa maaliif ani shaneedha ofiin hin jedhin? Maaliif ani abaawoodha ofiin hin jedhin? Yeroo sana maaf ani shaneedha jechuutti qaanfattan? Har'a maaltu shanee isin jechisiise? Maaltu shanee isin jechisiise? Natti maamee kanaan haqiiquma isin hima dhugaa Rabbiiti. Haqiiquma natti maa. Kan walii keessaniif waliin tonne dhaaba tokko dhiibuu balleessuu kan barbaadan. Dhaaba sana yoo balleessitan illee ofii keessan immoo nama bakka buufachuu kan dandeenye kan of keessaa hin qabne bareessin. Kelaan faadii jedhamu bakka. Kelaan faadii akkuma kanatti. Isin galee namni yoo hidhatee qabaate namni biyyatti kana nuu ceesisuu danda'a. Dhaaba kanatti amannaa jettanii dhaabni tokko yoo qabaatan dhaaba kana jibbuu dandeessu. Ammoo ofiif keessaniif uuma tokko hin qabdan. Uuma tokko. Harka qullaa biyya bulchuu hin danda'ama. Harka qullaa biyya bulchuu hin danda'amu. Abiy Ahmed yoo mooraa beeta mangistitti harka waan hin jirretti ol galee maashaallah amata 3 keessatti wayyaanii dargiin dadhabe ko waggaa tokko osoo hin guutiin barbadeessee hin beeka. Meeshaa tokko osoo hin jedhin sammuudhaan hojjeta namni. Sammuu hin qabdan meeshaa hin qabdan. Hawuz billaa nama akka keessan Rabbiin faadii godhee sin dhume wallaahi hin agarre. Abadan hin agarre. Isin galee kan wayyaaniin harka qullaa hambistee uummata Oromoo lafa keenya eenyummaa keenya dhoksitee lubbuu meeqantini jette sekondiitti gumaa baase jechuudha Abiy Ahmed Ali. Kan galateeffachuu qabdanii dhugaa Rabbi tokkicha. Galateeffachuu kan qabdan. Isin amma akkamuma Jawaariin mana hidhaa gasheetti Abiy jibbitanii tini jettani. Mana hidhaa galuu jechuun namni kamiyyuu to'annaa jala oolee badiisaa irraa bilisa ta'e inshallah hin ba'a. Isin galee nuyyuu Jawaar Muhammad mana hidhaa galuusaa hin jaallanne maaliif diina meeqatu gammada? Yoo wal ta'anii deeman diina hinjifachuu danda'u. Isin galee yoo iddoo Abiy dhibametti Jawaar wajjiraate
Jawaariin immoo irratti hojjetee jara kana kaayyoo isaanii fashaleessa. Yoo iddoo Jawaariin jirretti Abiyyuu hojjette nafxanyaa kaayyoo jaraa fashaleessuu danda'a. Nuyi akkasitti kan yaadnu. Moo akka keessan dirqama namni tokko mooraa beeta mangistii namni an jaalladhu tokko galuu qaba qofaa miti nuyi kan tilmaamni yaadnu jechuudha. Isinii galee uummata Oromoof kan jijjiirama fidu tokko yoo jiraate diqaalaayyuu maaf hin ta'in mooraa beeta mangistii keessa yoo jiraate maanda nama mushkila. Isinii galee nuyi akkasitti nama yaadudha. Moo akka keessan akka rabbiitti nama tokko bicha sa'aatii 24 faarsaa oolu faarsitan immoo darbee daran mana hidhaa keessa akkam baanii uffata keelloo uffattanii kaddaamaan ishee dulloonni ishee kan harmi jilba ga'u kan ilkaan keessaan tinii ta'ee jiru kan sagaleen ishee akka qabrii cabsee ba'eetti nama sodaachisu uffata keelloo qofa uffattanii itti jabeessaa jirtan nama kana miskiina itti jabeessaa jirtan duras isinuma jedhettanii dhaabatti kan magtan. Isinii galee Jawaar Mohammed ani riddaatiin ta'a ati shufeera ta'iti oof jedhee gaafa laaptooppii lammaatti kenne gaafa sana Jawaar nama akkasii hin turre jedhi kan jedhu warra humburgaa nyaatu warra akkuma jedhame jettanii iddoo nama arrabsuu hin barbaadu jara akkasiitu Jawaariin fuudhee dhaabatti maqe waan buustaniif hin qabdan aangoo farkaa hin qabdan Jawaariin mana hidhaa baasuudha. Abiyyi obboleessa isaatii akka godhanitti isaan badii isaanii wal sirreeffatanii achii wal baasanii waliin hojjetu waliin deemu. Dulloota warra Facebook irraa afaan banu kana warra eengadda ani shaneedha jechuutti bara 2018 keessa ofitti qaanfatutu har'a ani shaneedha. Hoyi isinitti hin nafne isin shaneedha. Qabsaa'ota Facebookii. An kun ajaa'ibdani. Mallasiyyuu hin feelwadhee namni osoo mircaan hin gahin jechuudha osoo filannoon hin gahin baatii meeqa muluu iyyaa ture isuma tudduu keessa nu dhiitee nu bushee jechuudha filatame. Isinii galee namni tokko nuyi kanan feenu jettaniif Abiy Ahmed aangoorraan buusii galee. Isinii galee garuu jibbaa siyaasaaf qabdaniif jecha nama tokko fayyaa fuutanii du'aan godhiina. Isinii galee jibbaa siyaasaaf jecha nuyi amma dirqama baqqee jaalladheef baqqeen alataa biyya koo ta'ee baqqee jaalladheef baqqeen mooraa beeta mangistii sana keessa galuu qabaa hin jedhu. Baqqeen uummata Oromoof waan gaarii yoo dalage baqqeen waan uummata jaallachiisu tokko seenaa gaarii yoo qabaate yoo dalage ammas gara fuulduraatti jijjiirama kana caalaa bilisummaa kana caalaa fiduu hin danda'a yoo jedhe yoo dandeettii sana qabaate baqqeen wachi taa'een dasneedha. Malee dirqama dhalataa biyya kiyyaa ta'eef Baqqalaa Garbaachi ta'uu qabaa jedheen Facebook irra ba'ee nama mormu. Facebook irra ba'ee iddoo namatti na'u. Facebook irra ba'ee sababa Abiy Ahmed dhalataa Jimmaa ta'eef Jimmaan saba akkasii jedhee hin arrabsu. Arrabsoodhaan wanti dhufu hin jiru kaa. Arrabsoodhaan wanti dhufu hin jiru. Isinii galee ana caalaa baay'isuudhaan wanti dhufu hin jiru. Kanaaf jennaani dhaabni sunis sadaniyyuu uunuuf Oromoodha. Isinii galee ergisaan dhaaba isaanii akka circhaaroo godhatanii hundiyyuu aangoo barbaachaaf Oromummaa qabsoo Oromoo circhaaroo ergii godhanii dhaabni sunis maal hojjetettanii cuunfitanii yaaddanii yaada qabdan yaada keessanii ibsachuudha malee dirqama Abiy Ahmed Oromoo miti inni diqaalaadha hayyuu keenya hidhee hayyuu keessan hidhee hayyuun keessan isiniif qofaa miti isin akka nama kan ganda tokkotti yaadaa jirtu malee nuyi akka kan miliyoona 60tti kan Jawaariin ilaalaa jiru jechuudha. Garuu isin gandummaatiin guutamtanii jirtani sammuun keessan kun tiingi gochuu hin danda'u ispaayirii ta'ee jira. Kaalkuleetii gochuu nama danda'utu nama yaaduu danda'utu intiniidha isinii galee soo kanaaf jennaan nuyi abaa'oonis keenya shaneenis keenya amnama biyya bulchaa jiru kunis Oromoodha keenya kaafaawwan illee keenya rabbiin jira sana achi baasee walii galtee gidduu isaaniitti haadhumuu jettanii du'aayii gochuu dadhabdaniiti Jawaariin ol kaastanii Abiyyi immoo gantuu gootu. Gantummaa isaa kunuu garaa isinii laafee obsee namni kun obsa ficcisiistanii jennaan iyyuu waan sodaa isinitti fakkaateenaan isinatti agarsiisaa jira. Heeraaf seera biyyatti akkaataatti deemamuu danda'u isin barsiisaa jira. Isinitti agarsiisaa jira. Yeroo akkasii hoo Feesbuukii irra baatanii iyyuu malee uummata kuntiniin jettanii yeroo Abiyyi callisu kun dandeettii biyya bulchuu iyyuu hin qabu ermijaa nurraa fudhachuu hin danda'u jechaa turtan. Amma yeroo inni immoo heeraa seera kabachiisu lafan argatti qabeenuudha dimokiraasiin qabnu nuyi biyyatti sana irratti dimokiraasiin keessan bari kana funyaaniin nama bo'u xirreeffatamee jechuudha. Keessa baatan daangaa darbitan yaadama akkasitti miti kan hayyoota keenya baafachuu dandeenya. Akkasitti miti.
Uummanni daasporaa yoo tasgabbaa'e dhugaa rabbii hamma yoona kanaan turu ture Jawaar. Itni galee isin ofii keessaniif maashaallah waan nyaattanii OA keessa raftuu makkoyeeffa feetuun banattuu feetu dhiistuu garuu Jawaar illee akkuma kana yaani bakka hin taanetti miti kan inni mana adabaa jiru haa ta'u malee mana adabaa galee jechuun Jawaar unuufillee mootummaafillee hin tolu jechuudha. Maaliif Jawaar nama hidhaan maluufi miti. Nama hidhaan maluufi miti garuu akka mana hidhaa galu dogongora akka inni hojjetu abaa'oo akka inni hiiksisu kan goosisu uummata daasporaa. Isinii galee uummata daasporaa warra hojii hin qabne. Warra Jawaariif han dubbadhatte sa'aatii 24 asirraa afaan banaa ooltu jechuudha. Amma asirraa afaan bantu hojii kee hojjettee ilmoo kee biyya keessaa osoo guddifatte yaa salaam. Akka waan Abiyyi viidiyoo kee caqasutti akka waan deeggartoonni Abiyyi deebii isinii kennanitti as baatanii waa'ee ijoollee badhaadhinaa waa'ee Abiyyirraa waa meeqa dubbachaa ooltu. Sammuun keessan zeeroodha. Nama duwwaaf namni deebii kennuu hin jiru sijjamar. Nama gowwaaf namni deebii laatu hin jiru. Deebiin illee isiniif hin malu jechuudha. Isinii galee kana isiniin jechuun barbaada. Dulloota kafaa'oo Kaayiroos jiraadhu, Dubaayis jiraadhu, Kuweetis jiraadhu of ilaallachaa hasa yeroo haasoftu. Malkiin ilaallatu qabsoon malkiin ilaallatu isinii galee malkiidhaan nama madaaliina akka waan ofii keessan malkii qabdanii yeroo as baatamee fuula keessan ilaalaa nama sodaachistuun bari. Deeggartoota bilchiginnaa jettanii nama arrabsitu ofii keessan immoo mastaawatii keessatti osoo 5 of ilaaltanii as baatan dhugaa rabbi fuulli keessan bineensa fakkaata nama sodaachistu. Isinii galee kan malkiin tolle kan qabsoon tolle kan dubbiin beekne kan qabsoon keessan galma hin geenye inaaffaa malee. Isinii galee kan gaaffii tokko gaafatanii deebii argachuu hin dandeenye mataa miilli keessan kan tokko ta'e jechuudha. Of sirreessaa isin jechuun barbaada. Qeerroo kayin jedhi namni kee akka duriin mangadaa sii cufuu hin jiru abadan. Figalee qeerroo kayii kana godhi tokko hin jiru. Namni uummanni isin irratti baree dhiisee Abiyyi waliin hiriiraa jira. Abiyyi ilma abbaa gadaati bakka balleessetti heeraaf seera gadaatu sirreeffata malee dulloota feesbuukii miti. Qeerroo kayii mangadaa cufi. Qeerroo akkas namni si dhaga'u hin jiru. Jarri har'a dhaqee keelloo uffatee calliqqee qilleenxootti nammeeyyuu. I don't know. Dogongoreef natti fakkaata. Inni irraanfate. Poolisiin Oromiyaas iraaf heera biyyattii akka kabachiisaa jiru hin dagattan natti fakkaata. Isin galee akkuma dimokiraasiin feesbuukii irra jiru biyya keessa waan jiru isinitti fakkaata natti fakkaata. Isin galee biyya Saawudii kana keessatti akka argine dubbachuu dandeenya. Akkuma kana daasporaa biyya hundaayyuu akkuma kana afaan banuu dandeenya. Garuu biyyattiin keenya seeraaf heeraan deemamaa akka argani afaanii ba'uun akka argan ol seenanii gadi ba'uun hin jiru. Abiyyi Ahmed ko mooraa bita mangistii keessaa horii eegaa jira miti. Wayii zinnaashin hammatee rafuu qofaa miti hojiinsa. Amaanaa ilmaan Itoophiyaa hundaa qabatee waan deemuuf seeraaf heera biyyattii kabachiisaa isin waliin deema malee callisii akka horii isin akkuma isin tineettan wayii hamma kanaayyuu tasgabbii qaba dhugaa rabbiiti. Namni kun hamma kanaayyuu tasgabbii qaba. Kana dura ture kan inni adabbii addaa isin irratti fudhachuu qabu. Isinii galee. So kanaaf zanaan akka Facebook irra as baanee dimokiraasii argannee Abiyyi hamma maatiinsaa zarmaan zariinsaa amma nafiinitti akka arrabsinuu miti dimokiraasiin biyya keessaa. Isaayyuu hamma mana murtiitti deemanii yaa salaam si warra aangoo farkaa qabu warra dhaqee goyootee takkaatti baasuu danda'u keelloo keessan uffatanii naa deemtanii wallaahi baga dhukkee isinirraa kaasan. Baga dhukkee isinirraa kaasanii inda'uu xiqqaatee. Jara sana amma Jawaariin achi baasanii jara sana achi keessatti hambisuu turan. Aslan warri amma akkasitti deemanii dhaqanii qabaman kun warra rabshaa warra dubbii barbaadu warra intini jedhu jechuudha. Isinii galee warri uummanni Tigraay keessaa isaa tokko kan keessaa warri duuba taa'ee jedhi dheesni dhiibu ammallee qilleenxootti isin naqa malee isiniif bu'aa hin qabu. Isiniin jechuun barbaada. Hin goyyoominaa hin dogongorinaa akkaataa ilma abbaa gadaa deemu sanatti yoo deemtan furmaata argachuu dandeessu. Hayyuun keenya illee Jawaar Mohaammed nuuf ba'uu danda'a. Keessan qofaa miti keenya dhalleera. Isin galee keenyadha kan jettu nuti hudduu keessatti muka isinitti naqaa. As baatee iyyuurraan kana fi homa tokko waan biraa waan fiddu hin qabdu. Jawaar immoo keenya inshallah guyyaa rabbiin jedhee hin ba'a jechuudha. Guyyaa rabbiin jedhee hin ba'a. Moo guyyaa dulloonni jettee miti. Guyyaa dulloonni jetteetii miti kan inni ba'u. Isin galee kanaaf jennaan rabbiin tokko isaan haa godhu. Dulloonni asirraa lafa nuti dhiphistan afaan keessan qabadhaa taa'aa isiniin jechuu barbaadna. Isin gahee qabsoo Oromoo keessattis gahee hin qabdani.
qabsaa'as miti yaada bareedaas isinirraa wanti argamu hin jiru yaa bakka as baatanii intini keessan agarsiifachuu qofa isin galee akka dhiirri argee isin fuudhuudhaaf natti fakkaata naan galee soo kanaaf jennan rabbiin dhiira jabaa isinii kennee feesbuuk kanarraa dhamuma isinaa godhu waan isinii goonuu hin qabnu paartiin biltsiginnaa immoo oomisha dhiiraa of keessaa hin qabu oomisha dhiiraa osoo qabaate amma Abiy Ahmed Finfinnee keessatti daabboo warshaati kan inni intini yeroo darbe akka kana warshaa oomisha dhiiraallee osoo jiraate nuyi tokko isinii kennina ashaan afaan keessan isin qabachiisa kan isin ol baatan dhiiraaf jecha malee qabsoo uummata Oromootiif miti qabsoo sabaatiif miti osoo qabsoo sabaaf ta'e tokkummaa Oromoo akkamitti akka namni walii galu akkamitti akka dimokiraasii biyyittii amma dhufee waliin deemu haasoftu malee dirqama namni kun akkana ta'uu qaba dirqama bulchaan keenya eebeluu ta'uu qaba hin jedhamu maaliif hangummaa isaa farkaan qabdani kam saayinaa miicuu malee sinigili wal keessa hin borcina hatta yeroo maqodaa miicunullee dura burcuqqootu miicama ashaan yeroo saayinaa miicamu maariqii waan tokko zayitii waan qabuuf dura burcuqqoo miicame achiin booddee saayinaa miicama sinigili so waan hundaayyuu heeraaf seera tarsiimoo qaba isin jechuu barbaadeen yaa dulloota kaafaa'oodhaaf dhaamsi kiyya kun sinigili kan ilkaan keessa hin jirre kolfuudhaaf illee qaanfattee makaddaa kanatti ofitti affantee kovaltu jechuudha wara bilkaaba marta kuna zibbisiistanii jirtanii sababa keessan jawaariin illee hin jibbu rabbiin an kadhaafi jawaar keessan qofaa miti keenya hundaati so dulloonni kaafaa'oo of qusadha bormoo diimaa uffattanii dhufte torbeetti qabame miti gaafa torbeemmoo diimaa uffattanii akka hin deemne silaa jireenyi keessan jiruun keessan bicaaf diimaa qofa ta'ee jira jechuudha. So kana isinin jechuun barbaada. Love you sinan jaalladha ilmaan Oromoo. Yoo dogongorri jiraate naaf kolcha. Ijoollee dulloota kaafaa'ootti himuudhaaf dhufe malee haasaa biraa hin qabu. YouTube kiyyammoo isinitti tole subscribe naa godha. Video kiyyallee naaf daawwadha isinin jechuun barbaada. Xumureen jira nagaan bulaa okay. Baay'een isin jaalladha.